Lal. Ammas deebi'eetumaan isiniin ja'a. Dhimmi kun dhimma nama teessisuu miti. I love you my sister and brothers. Karaan deemutti jira. Dhimma kanaaf manguddoodhaan mari'achuudhaaf. Dhimma uummanni 800 kana dargeedhaa koyyeffacheerraa obboleessoo dhaggeeffadhaa dhimmi dubbatamu dhimma kana. Isinii fi Oromoodhaa naa fi Oromoodha. Dhimmi nama raachisi maraachuu qaba obboleessoo. Na qofaaf biyya miti. Siifis biyya waan taateef. Wanni nama raachuu kun siis maraachuma qaba. Uummanni kun nam 100 fi nam 700 fi nam 700 fi 50 tumanni gartee duraan qubsiifaman keessaa gabbaafamanii kooyyeffacheen itti cufamee ala ganna qame uummanni. Dhimmi kana caalaa nama yaachisuu fi nama dubbisu hin jiru. Dhimmi kana caalaa nama yaachisuu fi nama dubbisu hin jiru. Kun dhimma nama raffisuu miti. Waliigallee miti. Dhimmi kun sagaleedha barbaada. Hundi keenya sagalee ta'uudha barbaada. Sagaleetu waa dalaga. Sagaleetu waa kuffisa. Kanaaf sagalee uummata kanaa ta'aadhaan jechuu isin dhaama. Seenaan isin yaadata waan ta'eef ta'uu baattanis rabbiin sagalee isaaniitti beekadha. Rakkachuun waanuma jiru. Rakkanni hammaates waa tokko waan fiduun qabu du'umaatu dhufa malee. Duutinis waanuma jirtu. Abba haanni tokkos yoo si jabaate numa cita malee waa tokkoo miti boo hidhamaa yoo oole. Fa'inna maallu sirrii yusra inna maallu sirrii yusra. Dhimmi nu yaalchisuu qabu. Wanti xiqqishoo ganda keessaa haasa'u. Waan maalayaanii haasa'u. Waan bu'aa hin qabne haasa'u osoo hin taane. Dhimma akka dhimmatti harkaanu qabu. Dhimma akkamitti akka jireenya moonu. Dhimma akkamitti akka wal gargaarru. Dhimma akkamitti akka jiru moo'annoo fi akkamitti dalagannee akka nama namaa olii taanu. Akka namatti makiinaa shagaggodhu. Darsa keessa yaa'uudhaa miti. Kana hunda ka dalagatee maallaa qabateetu godha. Makiinaa shagaggoota dubartii. Makiinaa shagaggootu dhiira makiinaa shagaggodhu. Kan mana bareedaa qabu. Kan ilmaan bakka gaariitti barsiifatu. Ta'uudha wanni halkanii guyyaa si gorsu. Waan sammuu teessi dagaagsu sammuu teetiif vaayitaamina qabu. Kanaan sammuu tee gabbisuu qabda. Sammuu tantee miidiyaa tanaan saayikooloojii kee waan si jeessu. Waan goda keessatti distii keessatti hambisu. Dhaggeeffachuudhaaf fagaachuudha qabda. Akka alaamaa faranjiidhaa qabaachuudha qabda. Addunyaan kun waa'ee distiitii fi waa'ee soogiddaatii fi waa'ee watii, waa'ee gosaa, waa'ee gandaa sa'uu dhiiftee bira dabartee jirti. Addunyaan miidiyaa amma waliin haasa'inu kana nuu qalaytee xayyaara samiirra balalu. Qalaytee intarneeta addunyaa wal dubbisu qalaytee. Waa'ee hedduu dalaydee jirti. Har'a nuti wal jaalachuudhaaf rakkoo guddaa keessa jirta. Addunyaa maalirra jirti? Xiyya hummaa lodeessaa jiitii ilaalladhu. Rabbiinis waa badawaa ta'an jenni. Rabbiin badawaa ta'an jenni. Rabbi jala deemuun badawummaadha miti. Oromummaanis badawummaadha miti. An jiru xiyyatti badawuun fedhu. Nama haasa'u badawaattis haasa'uun fedhu. Feesbuuka kiyya jalatti illee arguun fedhu. Namoota istaayila hin qabne hin fedhu. Namoota dhugaan dubbannees hin fedhu. Namoota fi nama walitti diranis hin fedhu. Namoota na argaa fi na dhagaadhaan namoota faayidaa mataa fiitiif uummatatti fayyadamus hin fedhu. Akkuma beektan kana. Eenyummaa uummaa isin sodaadhu. Dhugaa dubbachuu irratti wallaalummaadhaan sodaadha malee. Akka isaan dhabamsiisa akkana dhabamsiisa. Dubbii uummata kiyya irratti eenyummaa hojjeta faataan fedhu. Kanaaf an jiru tiyyatti nama shamarran biyyatiyyaa wal lolchiisuu fi dhiira biyyatiyyaa wal lolchiisuu hin feene. Nama ija keessa shamarran biyyatiyyaa ilaaluun fedhu an jiru tiyyatti. Duuna wayyaa. Dhiira biyyatiyyaa tokko caarkuu mannaa duuna wayyaa. Kanaaf miidiyaadhaan haarii hordofi. Ingiliiz hordofi. Habashaa dhiisi. Ameerikaa hordofi. Habashaa dhiisi. Bayi tana keessaa. Kolkoleedha Habashaan. Yaadni Habashaatilleen. Jaada Ingiliiz hordofi. Addunyaan biyya tana. Faranjii hordofi. Uummanni Rabbii fi Rasuula Al-Qur'aan illee fayyadama uummata kana. Warri jecha Rabbii hojjete jijjiire. Warra jecha qofa osoo hin taane jecha hojjete jijjiire. Gocha.
Gurraasi dummaan qabne jaalala malee waan biraan haasoo hin. Cinqiin haasawaan olin cinqii mataa ifin cinqin. Waa'ee gosummaa keessa bahi gosummaan cinqiidha mataa siin. Ebaloo siin du'ee sii maarii yoo ta'e kun hundi waan daldalatanii kijiba. Miidiyaa gubbatii miti nama du'e deemtee gosaan arrafamti biiti. Maalumaaf wal ajjeesaa namni? Maan dalaganne gattaa'ee miskiinni? Maaliif wal ajjeesa? Maan dalaganne? Nuundi nu dalagachi jirra. Maal irratti wal ajjeesa? Dalaga dhabee wal ajjeesa. Baalagee waan ta'eef wanni biraa maali? Haraam dalagee wal ajjeesuu isaarratti. Wal ajjeesuu irratti eenyumaa hundi eeggarru. Eenyumaa furrifannummaas. Rabbiin nu rifanneef nuti maal rifannaaf? Maan dalaganne? Miskiinummaadhaaf biyya bee. Miskiinni amma isaan beene maali? Dhugaa haasa'u dhugaa dubbadhu kaa. Dalagataaf biyya baatee miteessi dalagachuudha. Maaltu sitti tolee wal ajjeefta? Maaliifoo? Dalagachuudha. Kan abbaan kee miskiina eegame teessee dalagachuudha. Namas maa rakkifta deemtee wal ajjeeftee duutee. Hunnatee beektee adeemaan taa'uudha. Namas rakkiftee ummataas rakkiftee duutee namaas rakkisuu waasuro. Ummataas rakkisummaa barbaachisa. Abbaa keettis rakkisummaa barbaachisa. Kanuma siin jechaa jirra. Biyya namaa keessa jirta seera biyya namaa kabajjee dalagachuudha. Dalagaaf biyya baate waan ta'eef. Seera biyya namaa kabajjee biyya namaa keessatti mataa gadi qabattee nu hundinuu barkuuf ni bar funyaan gubbaa ni tottaa'a bar. Garuu gajannee seera biyyattii kabajnee bullaa. Biyya namaa keessatti seera biyya namaa kabajjee walis kabajjee akka namaatti jiraachuudha. Dalagachuudhaaf biyya baate wal ajjeesuudhaaf biyyaan baane waan ta'eef. Hai. Biyya namaa keessatti wal ajjeeftee lamma dammaas tana ajandaa godhachuun osoo dhimmi meeqa jiru. Osoo gartee tanamni si jeesuu ta'a diinni si jeesuu nu dibdee jirtu wal ajjeesuun. Du'a gumaa hin qabne hin du'in. Haasa'u kana dhiisi. Haasa'u balaaxaa kana dhiisa. Balaaxaa kana dhiisa. Miskiinaatti dalagattee hin bultu. Maallaqa walitti hin qabattu biyyateen jijjiirtu jiru ta'e biyyateetti illee jijjiiruu yoo baate. Jaartii gaarii fuutee mana gaarii ijaarrattee hin jiraattu. Maali wal ajjeesu noo? Maali ree mee hiikkansaa maaliidha? Qawwee guurrattee wal ajjeesu diina kee immoo ajjeesuu hin dandeessu. Dalagachuu hin dandeessu. Hojii tuffatta. Gaara keessa yaatee jiruu nuus jeeftee osoo jirtu jiruu gubbaan of ajjeefte. Abbaa of ajjeeseef rabbiin haraamii jee malee halaal hin jenne. Haraamiif ajjeesuu keessiif. Wal ajjeesuun kan keef ajjeesuu waan ta'eef haraamii. Ammas yoo ta'e rabbiitu jee. Namattis ba'aa taate ofittis ba'aa ta'u. Kanaaf miskiina waan taateef gajjiitti nutis miskiina waan taaneef hojjedhu kaa dalagadhu kaa nama ta'e guddadhu. Seera biyya namaattis kabajika seera jiruutis kabajika lubbuu mateetuu kabajika. Maal walitti dhaadattare? Maal walitti dhaadattare waliin ajjeesette? Dalagadhu kaa namni bararra biizinasaan maallaqaan fooqii ijaaruu walitti dhaadachaa jira malee wal ajjeesuu ni miti. Bada'u wal ajjeesuu waan guddaa goota. Foon fi nyaatu. Foon fi nyaatu. Lubbuu tante dantaa keetiif dhabdaa kaa. Maa dabatee akka miskiinatti dalagataa biyya baatetti maan ta'e? Namni amma isaa beeku gajjee dalagata akka ilma namatti. Dhugaa nama dhugaa miidhu. Ilma Abduu Shakur. Ilma Abduu Shakur. Leenjaa keenya artistii keenya Ameerikaa irraa. Waan dhibuu kanatti si dhibaa miti. Dalagaataaf biyyaa bahee namni. Hayi maaliif si leelemoo? Hayi uummanni alii biraan itti lafee leelemoo? Uummanni noo gobanatti lafee uummanni abbootiin ta'e kumaan tamaan itti wareegamne meeqa itti maraannee itti lafamne dalagata dhiise hundumti isaa. Hundumti kutaan kudha tokko kun. Uummata fuula isaanii duratti hacaaluun dhabame. Osoo tokkummaa jiruuni. Osoo bolummaa jiruuni. Uummata halkanii guyyaa lamaa inni itti iyyitu kanuma bakka san jiru kan jijjiiramne. Kanuma nama isaan gorsuu itti garagalanii nyaachuu barbaadan. Uummata dhugaa ifitti himuun beeyne birraa sabaa kabajamoo. Uummata dhugaa jibbu. Hayi. Uummanni dubartii qullaa miidiyaa gubbaa dhaabu. Dubartii hojii taphatee. Dubartii hojii jaalala dabarsee. Iccitii olii baasu. Dhiiraa hojii taphatee iccitii dhiiraa baasu. Dhiiraa hojii haasawee iccitii dhiiraa baasu. Dhiirti dhiiraa hojii haasawee iccitii waliin dalee neettee baaftu. Uummata kana akkamitti ijaaruu dandeessa? Ilmoo maali uummanni kana? Waas maali? Uummanni wala jeefna jee walitti dhaadatu maali? Kadalagachuu dhiisee miskiinni hanga isaan beekne kakkii shaawwataa kan qabne saantima tokko. Maaliin? Maali beekumsi kana akka addunyaatti akka rabbiitti illee akka namaatti addunyaa kana gubbaarra ni jira. Lamma damaatii rakkisu wala jeefna maali? Wala jeesee baa khalaas kaa haraami du'e miskiina gataa itti dalagadhu baleessa fayyaa. Uummatattis baanteen gataa itti dalagadhu. Gajjiitii dalagadhu.
Money is power, power is money. Nama mallaqa butuum na qaba. Hundi tinis mallaqa. Hariifni addunyaa tanaa. Dubartiin hariifni addunyaa tanaa. Hariif warri an jaan. Beekaadha warri an jaan. Warra beekumsaa fi qabeenyaan kutee. Hariifummaa jechuun bara. Kofoo jiinsi kaa jechuudhaa fi sansalata kaa jechuudhaa miti. Yookaan daansii taphachuu beeku miti. Yookaan rifeensa kaawuyyaa godhatteeti. Kofoo jiinsi kaattee harma kan kee baaftee deemuudha miti hariifummaa jechuun. Jijjiirama sammuutiin. Guddina irratti. Jijjiirama osoo hin taane jijjiirama sammuu. Bareedina jechuunis jijjiirama sammuuti. Oduu daldaluudha miti. Namaa fi nama wal lolchiisuudha miti. Kwaalitii ta'e miidiyaa kana irratti dhiira babbareedduutu si laallata. Miti dhiira babbareedduudhaaf si kennina. Dhiira babbareedduutu isin nu gaafata. Miidiyaa keessan hordofan isin jala deemanii maal ati akka gosa irratti qabdu eenyummaa irratti kate qabdu hunda kee dhiiras akkasuma nu gaafatan ni beeka kunoo ijoollee gurguddaas gubbaa jira. Miidiyaan kan kennee hordofama. Kwaalitii akka taatee ati dhiyaattu barbaadna TikTok irrattis gubbaa irrattis. Gruppii kana qabna. Gruppii gartee ijoollee teenyetti heerumsiifnee isaan itti barsiifnuun shamarran biyyoota alaa geessine akka isaan itti dalagataniin. Kanaan isin gargaaruu dandeenya nuti. Obboleeyyan keessan kanaan isin gargaaruu dandeenya. Biyyoota biraatti biyyoota guddatan gara biyya Suudii sanirraa maallaqa walitti qabattee biyya guddatan irratti obboleeyyan keetillee gargaaru maallaqa biyya guddatanii bitatee viizaadhaan deemu. You understand me? Dhiirtinis achirraa jijjiirrachuu. Kun yoo ati jiraatte qofa ta'a. Namni hin jiraachifne hin jiru. Waan ta'eef oduu sharshaaruun barbaachisu gajjiitii dalagadhu. Sammuu teetiin if hoggani miidiyaadhaan miti. Miidiyaadhaan information sii kennina waan haala biyyattii irra jirtu, haala uummanni kee irra jiru, biyya fagoo waan jirtuuf tanaaf dhufnee kana sii kennina. Kanaaf hariif haa taanu. Hariifa jechuun nama gajjee dalagatu ka maallaqa qabu. Ka karoora qabu, kaayyoo qabu, jireenya isaa jijjiiruudhaaf. Dubartii hariifa jechuun ta jireenya isii jijjiiruudhaaf kaayyoo qabdu. Oduu daldaluudhaaf jireenya fi taphachuudhaaf yeroo qabdu. Dhiirrinis oduu daldaluudhaafi jiruuf wallaaluudhaafi kaayyoo manaa beef wallaaluu hin qabu. Akka seera rabbiittis akkuma kamittu rasuulli rabbii gajjaanii dalagatan Khadiyya al-Kubraa fa'aa bira dalagan. Khadiyya al-Kubraa fa'aa bira dalagan rasuulli rabbii. Dubbanyummaa fa'aa dalagan rasuulli rabbii dhagaa baadachaa. Amanamoodha. Amiin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Isa nakasi. Anbiyaa hundi akkasi. Hiyya isin guddanne farshoo sooree isaa feera jan. Hiyya isin guddanne farshoo sooree isaa feera jan. Hiyya isin guddanne ka farshoo sooree isaa feeru hin ta'initi. Farshoo sooree isaa feeru jechuun waan biyyaa baatee wallaaltee wallaalummaa beekumsa godhatee ilkaan keetii fi ilkaan kee adii kana babbandee ijatee burdii tana bandee miidiyaanis hoggaa wal nyaadhu siin jaan warri jee garte aankoon hundi jettee ati soo deemtee wal hin nyaatin kunis ima dhufa hay wal nyaadhu vampire deemaatee kee jijjiiri vampirota vampire warra dhiiga namaa tuuta tokko ciniina ni jijjiirama sunis vampiretti vampire filmii vampire ilaalle filmii vampire ilaalle vampire tokko waggaa tokko ciniinte kunis vampirumatti jijjiirama. Vampirootaan ciccininamtanii vampire taatanii jirtan. Vampirri dhiiga namaa tuuta dhiiga walii tuuta. Deem filmii vampire jiiti ilaali. Kanaaf vampire hin ta'in vampire kasi godhu zombie virus jeniin zombie virus dhukkuba psychology sadis irraa dhufa. Gadduu namatti gammadu. Gammadu namatti gaddu. Is not happiness. Gammadaadhaa miti. Yoo namni gammade ni gadda. Gaddisiisu fedha nama. Yoo namni gammade gaddisiisu fedha. Yoo namni gadde gammachiisu fedha. Fallaadha. Aginis. Addunyaan tun akka nagaan irra jiraannuufi malee akka irratti wal nyaannee jiraannuufi miti. Namaa fi bineensi walii galee jira. Kanaaf vampire taate uummata vampire kunis wal nyaata. Tanuma bara gosa deemaa asitti tun. Gosti kana isi jirti. Wal nyaadha. Kunis buddiin kun dhufa. Wal nyaadhu. Wanumaan inni haasa'u beekumsaa miti. Wal bulu nyaate anuti isaa nyaannu. Uffisa billahi bila shaitan rajim. Vampire. Galau. Azzo.
Naachi booyan nama nyaata jan. Faashinni hin dabarre moofoyni an Oromoo fi Oromiyaadha. Faashinni moofoyni kanatti amani an Oromoo fi Oromiyaadha. Kiristaanni kiristaanummaa isaatiin lakum diinukum waliyadiin waan ta'eef rabbitu uummate waan ta'eef haa jiraatu gammadee. Oromoodha. Kan waaqeffataattis amantii isaatiin gammadee haa jiraatu. Atis kan musliimaa amantii keetiin burraaqi waan amantiin keessirraa barbaachisu hojjedhuutti jiraatu. Amantiin kam wal fixe isinii jiru. Anamma amantii tijanni burraqa. Ilmaan Oromoo kan kiristaanaatis waaqeffataanis naaf beeku. Mirgan qaba waan ta'eef. Kaayyoo kiyya moo kaayyoo kiyya. Roroo kiristaanatti dhufu roroo waaqeffatatti dhufu ittiin dhiisu sabummaa kiyyaatti. Akka ilma sabaatti. Kan kiristaanattis amantii isaatiin burraaqutti jira. Kan waaqeffataatis burraaqutti jira. Kanu. Kanaaf lakum diinukum waliyadiin barumsi jaamu kana kanaaf vampaayirummaa dhiisika. Ariifa ta'e. Waan uummata kana yaa tokko balla miidiyaa kana gubbaa tiktok kana gubbaa. Nama akka namaa hojii deem nama akka namaa saayiboomii. Nama si guddis nama guddaa hojii ooluun. Si dura jirraati kottu hojii saayiboomii. Ariifa taatee baatanii qaramtaa. Guddaa taata kabajamaa taata. Si guddifna. Waa hedduu sitti kennina. Miidiyaa kana gubbatti waan itti beekamtuun. Daandii hedduu si garsiifna. Hedduu si garsiifnee jirra.